Welcome. This one is pharmacognosy, chapter 3, especially on alkaloids, which is the consecutive tutorial video for pharma staff. So, chapter is the file kamo alkaloidi, kabani nera, kanaf why alkaloidi kan sirrit lalu fi alla. Warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun gara miseensummaa chaanalii keenyatti seenuu dandeessu. Warroonni miseensa taatan immoo viidiyoo keenya like gochuun namoota hedduu biraa yookaan barattoota hedduu biraa akka qaqqabu deeggaruu qabdu jechuudha. So kallattimaan gara lecture keenya yeroo seennu these chapters or chapter 3.7 alkaloid have these contents or outline in isaa kana fakkaata. Inni jalqabaa science yookaan immoo introduction of alkaloid, inni lammaffaa moggaasa isaa yookaan immoo nomenclature of alkaloid, inni sadaffaan types and occurrence of alkaloid, akaakuu isaa fi haala argame isaati. Inni afuraffaan property yookaan immoo amalli alkaloidii maal fakkaata. Inni shanaffaan alkaloid extraction and isolation, akkamitti extract goone yookaan immoo bioactive metabolite alkaloid jedhamu sana akkamitti baasuu dandeenya kan jedhu laallaa. Inni itti aanu immoo phytochemical screening jedha. Kruudraa keessatti phytochemical screening hedduutu jira jenneerra. Sana keessaa alkaloid qofatti baasuu barbaanne meetodii nuti fayyadamnu maal fakkaata kan jedhu laalla. Inni dhumaa classification and drug contain alkaloid, akaakuu fi qoqqoodama qorichoota alkaloidii qabanii ilaaluudhaan goolabna jechuudha. So chapteriin kun chapterii baay'ee barbaachisaa fi kan garmalee isiniif barbaachisu sila ta'eef sirriitti hordofuun isinirraa eegama jechuudha. So as you see from this structure, this one is alkaloid. This alkaloid comes from with different structures having a nitrogen as a basic skeleton. Jechuudha fakkeenyaaf if you see quinine, which is anti-malarial drug, have a nitrogen as a basic skeleton. Morphine, which is the best anti-pain drug or painkiller drug, which is known as morphine, is an alkaloid again. There is also retronesin, nicotine, again clavulanic acid, conine, strychnine, and aspartame, as well as lysergic acid are a group of what's alkaloid. Kanaaf isaan kunniin hundi isaaniitu alkaloidii jechuudha. Maaliif morfiniin from pupivera irraa ba'e yeroo jalqabaatiif antipain yookaan immoo dhukkubbii cimaadhaaf kan kennamudha qorichi kuni. Quininiin malaariyaa yookaan immoo dhukkuba buusaatiif stiil naatti fayyadamaa jirru. Kunis alkaloidii jechuudha. Gabaabumatti alkaloid jechuun qorichoota naayitiroojiinii as a basic skeletonii qaban jechuudha. So when it comes to the introductory part, these alkaloids are naturally occurring compound that contains nitrogen. Alkaloid jechuun baay'inaan uumama keessatti kan argaman ta'e kanneen naayitiroojiinii of keessaa qabanidha jechuudha. Jechi alkaloid jedhu yeroo jalqabaatiif namicha Mebner jedhamu German scientist pharmacist irraa kan dhufedha. Hiikkaan isaas alkaalii jechuudha. Alkaalii jechuun immoo beezii yookaan immoo amala beezummaa qabaachuu jechuudha. So many have heterocyclic ring as a part of their structure. Yeah. Heterocyclic jechuun chemistry of natural product irratti heterocyclic compound jettanii barattaniirtu. Kaarbanii skeletonii irraa naayitiroojiinii, oksijiinii, salfarii, foosfarasii gaafa daballu yookaan immoo kaarbosaayikiliik istiraakcharii sanarraa kaarbanii tokko elementoota elektiroonagaatiif element jedhamanii gaafa bakka buufnu we say that heterocyclic compound. Therefore alkaloidonis heterocyclic ringii warroota qaban yoo ta'u, they are physiologically active of spectacular. Yeroo baay'ee these alkaloid yookaan immoo alkaloidonni secondary metabolite keessaa kanneen pharmacological effectii cimaa qabanidha jechuudha. So many are basic or alkaline due to unshared pair of electron on nitrogen. Baay'een isaanii amala beezummaa waan qabaniif alkaline jennaani. Maaliif nitrogen irratti unshared
electrons sila qabaniif amala beezummaa agarsiisu jechuudha. So those nitrogen compounds that are found in all organisms, example amino acid, nucleic acid are not considered to be alkaloid. Kanaaf amino acid, nucleic acid yoo fudhanne isaan kunniin nitrogenii qabu. Garuu nitrogenii qabaachuun qofti isaanii alkaloidii isaan hin taasisu jechuudha. Kanaaf compoundonni nitrogenii qaban hundi isaaniitu alkaloidiidha jechuun dandeenyu. Garuu compoundonni alkaloid jennuun hundi immoo warroota nitrogenii qabanidha jechuu dandeessu. So alkaloid have one or more nitrogen in their basic skeleton. For example, 5 nitrogen atoms are there in ergotamine. Ergotamine class of alkaloid keessaa isa tokko nitrogenii 5 qabaachuudha. So these nitrogen atoms may exist as a primary, secondary or tertiary as well as quaternary amine. Nitrogen kun bifa primary aminitiin, secondary amine, tertiary yookaan immoo quaternary aminitiin argamuu danda'a. Quaternary amine gaafa jennu the one that have no hydrogen bond kan hin uumne yookaan immoo kan hin qabne yoo ta'u, tertiary amine gaafa jennu immoo when nitrogen can be surrounded with 3 R group. Gaafa immoo secondary amine jennu when nitrogen have surrounded with 2 R group and there is strong hydrogen bond. And in primary amine there is strong hydrogen bond and having only R attached on nitrogen jechuudha. So R group irratti hundaa'uudhaan amine bakka afuritti qooduu waan dandeenyuuf primary, secondary, tertiary na quaternary jennee akkasitti adda qoqqoodna. Isa kana immoo from organic chemistry concepts barattanii jirtu jechuudha chapterii lammaffaa functional group irratti jechuudha. So this usually confers a basicity to the alkaloid, facilitating their isolation and purification since water-soluble salt can be formed in the presence of mineral acid. Kanaaf amala beezummaa waan qabaniif extraction isaanii from normal scenario kan immoo secondary metabolite biraa extract itti goonu irraa xiqqoo garaagarummaa qaba jechuudha. So there is also alkaloid which are neutral. Basic alkaloid gaafa jennu guutumaan guututti isaan qofa jechuu dandeenyu kanneen neutral alkaloid ta'anis ni jiru jechuudha. So the name alkaloid in this fact derived from alkali due to the presence of amine group. The first alkaloid synthesized was choline in 1886 by Landenberg, which had already been isolated in 1879. Kanaaf alkaloidiin yeroo jalqabaatiif synthesized ta'e yookaan laboratorii keessatti synthesized ta'e choline jedhama. Inni kun immoo bara 1886 saayintistii Landenberg jedhamuudhaan kan bahedha. Haa ta'u malee booda irratti biqiloota irras bara 1827 isolate godhamee jira jechuudha. So this nitrogen atom is alkaloid originate from an amino acid and in general the carbon skeleton of the particular amino acid group is precursor is largely retained intact in the alkaloid structure through the carboxylic acid. Carbon is often lost through decarbonylation. Alkaloidiin baay'een isaanii amino acid irraa kan isaan originate ta'an. Fakkeenyaaf tryptophan, phenylalanine, tyrosine isaan kanneen irraa kan isaan originate ta'an jechuudha. Haa ta'u malee immoo amino acidoonni kunneen functional groupii amine fi carboxylic acid illee qabu. Garuu by using PLP pyridoxal phosphate enzyme jedhamuun decarboxylationii adeemsisuun carbon dioxide godhee acid functional groupii gaafa baafnu amine functional groupiin garuu hagadhuma intact ta'e yookaan immoo structure sana keessatti hafaachuudha. Kanaaf amino acid irraa alkaloidii gaafa qopheessinu yookaan immoo biosynthesize gaafa goonu carboxylic acid bifa carbon dioxide ittiin ba'a. Yeroo kana enzymiin gahee kana yookaan immoo dalagaa kana dalagu PLP yookaan pyridoxal phosphate jedhama jechuudha. Kanas chemistry of natural products chapter 5 irratti baranneerra. So alpha amino acid used to make alkaloid kanneen jedhaman kanneen akka tryptophan, phenylalanine, tyrosine, nicotinic acid, anthracite acid, ornithine and lysine isaan kunniin the common amino acid that used for producing a true alkaloid jechuudha beekuu dandeenya jechuudha. So the name protoalkaloid or amino alkaloid is sometimes applied to the compounds such as ornithine, ephedrine, colchicine, which lack one or more properties of typical alkaloid.
So in addition, there are those alkaloids such as steroidal alkaloid in which the nitrogen is introduced after the final carbon skeleton has been formed. Kanaaf proto alkaloid yookaan immoo amino acid alkaloid kanneen jennuun akkuma reefu dubbanne amino acid irraa gaafa dhufan nitrogen basic skeleton of alkaloid keessatti jiru suni agarumaa waliin jirachuudha. Carboxylic acid functional group garuu gara carbon dioxide geeddaramuutiin dhibaa. Fakkeenyaaf hordiin ephedrine fi colchicine yoo fudhanne bifa sadiin haa ta'u malee amino acidoonni biroo immoo jiru kanneen akka steroidal alkaloid kanneen jennu jechuudha. Isaan kunneen nitrogen basic skeleton of alkaloid keessatti argamu dhumarratti yookaan immoo steepii gara dhumarratti seena jechuudha. Alkaloidiin bifa kanaan uumamu immoo pseudo alkaloid jedhamuudhaan beekamaa jira. Pseudo alkaloid jechuun false alkaloid jechuudha. False alkaloid jechuun nitrogen weighting starting from the first to the end hin argamu. But at the last stage of the biosynthetic pathway nitrogen kun ni seena jechuudha. Isa kanaan pseudo alkaloid jennaan jechuudha. So types and occurrence of alkaloid gaafa laallu true alkaloid, proto alkaloid, and pseudo alkaloid jenneerra. True alkaloid derived from amino acid. Saalaan amino acid jalqabaa maqaa dhoofne sanaan irraa kan uumaman true alkaloid jennaani basically they are basic yookaan immoo alkaalii jechuudha. Gara proto alkaloid yeroo dhufnu immoo derived from simple amines and they are actually basic in nature again and in nitrogen atom not in heterocyclic ring but nitrogen atom in heterocyclic ring kanaafuu true alkaloid fi proto alkaloid garaagarummaan isaanii inni guddaanii nitrogen in heterocyclic ring keessatti yeroo argamu proto alkaloid keessatti immoo nitrogen atom in heterocyclic ring sana keessatti jiru. Fakkeenyaaf mescaline and ephedrine yoo ta'u true alkaloid kanneen jennu immoo atropine and morphine fudhachuu dandeenya. Pseudo alkaloid akkuma reefu dubbanne they are not derived from amino acid actually and the basicity isaanis garmalee very weak basicity warroota qaban and the nitrogen atom isaanii actually heterocyclic ring sana keessatti argamuu danda'a yookaan immoo argamuu dhabuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf caffeine is the best example of what such type of pseudo alkaloid. So mainly the occurrence of alkaloid gaafa laallu baay'een isaanii angiospermie, liguminovicia, veracia, raniculacia, rubacea, solanaceae and pepperidacea are outstanding alkaloid yielding plant. Isaan kunneen family dha kunneen baay'een isaanii liguminovicia family, papaveracea family, raniculacia family, rubacea family, solanaceae family isaan kunneen mainly warroota alkaloid qabaachuutiin beekaman jechuudha. The lamate and the rosacea are almost free of alkaloid and the gymnosperms only rarely contain them as taxatia, for example. The content of alkaloid in this such a type of plant. The specific alkaloid are confined to specific plant families such as hyoscyamin and in Solanaceae as well as colchicine in Liliaceae family. This one have specific alkaloid, for example, colchicine. So, kanaaf dominantly alkaloid inni kunniin kanneen argaman raniculaceae, leguminosae, papaveracea and solanaceae as well as pepperidacea family keessatti jechuudha. Isaan kanneen keessa dominantly argamu garuu biqiloota kanneen keessallee family biraa keessallee ni argamu jechuudha. So, investigation indicate that Amaryllidaceae as well as Liliaceae are the two most promising family and the alkaloid occurring fungi, for example, it goes from Clavicepa purpurea and the alkaloid occurring in various parts of the plant, in seeds, for example, underground stems, roots, rhizomes and the root as well as bark, for example, cinchona bark. Keessatti illee alkaloidonni argamuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf source of alkaloid kanneen jennuun isaan kunniin jechuudha. So gara moggaasa isaanii yookaan immoo nomenclature of alkaloid innaa dhufnu Ramirez method can be used to name alkaloids. Steppii garagaraa yookaan meetidii garagaraa fayyadamuu dandeenya alkaloid yaamuudhaaf. Inni jalqabaa generic plant name. From generic name or genus of the plant yielding name. For example, atropine from Atropa belladonna. Kana biqilaa inni genusii inni irraa argame irraa maqaan isaanii moggaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf atropine yoo fudhanne eessaa dhufe Atropa belladonna irraa dhufe jechuudha. Inni lammaffaa the specific name
or species of the plant yielding that alkaloid. For example, cocaine from Erythrocilum coca. Species yookaan immoo specific name of species inni irraa irraallee moggaasuu dandeenya. Inni biraa common name of the drug yielding zen. For example, ergotamine from ergotorra. And the physiological activity in it producing illnesses, for example, other example, morphine derived from the ancient Greek mythology, Morphus, which means good of brains, and from the discoverer Namachero Yelkabatif Sanangati, Peletrine, for example, tribal name of the compound should end with ENE, alkaloid only ENE. So the prefix or suffix is added to the name of the principal alkaloid from the same source. For example, quinine, quinidine, hydroquinone. Suffix and the prefix suffix INE jedhamu kana qabu jechuudha. Amaloota akkamii qabu laata? Alkaloidoonni amaloota akkamii qabu kan jedhu ilaalla jechuudha. What is the period properties or the property of alkaloid? For example, most are crystalline, which unite with acid to form salt, but few are amorphous. Most of by this crystalline, which means that unite with acid to form salt. Shabo udando gafa acid wajjin nyaata maaliif amala biisummaa sila qabaniif. Cinaan isaanii immoo amorphous yookaan immoo crystalline structure kan hin taane jechuudha. In plant, they may exist in a free states or salts like N-oxides. Free alkaloid are insoluble or sparingly soluble in water, but their salt are freely soluble. So free alkaloid gaafa jedhu isaan kun garmalee bishaan keessatti bulbulamuu danda'ani garuu sparingly yookaan immoo hamma tokko bishaan keessatti warroota bulbulamanidha. So free alkaloid are soluble in ether, chloroform and other relatively non-polar solvent. Maaliif amala non-polarummaa waan qabaniif solventoota akka itarii, chloroform, ethyl acetate warroota non-polar ta'an yookaan immoo intermediate polarity warroota qaban keessatti bulbulamu. So they give a precipitate with heavy metal iodides, and the caffeine, a pouring derivative, does not precipitate like most alkaloid. Alkaloid baay'een isaanii heavy metal wajjin gaafa ta'an metal iodide haa ta'u malee caffeine garuu pouring derivative sila ta'eef isaan sun yeroo baay'ee precipitate hin uuman jechuudha. Alkaloid baay'een isaanii immoo weak base yookaan immoo salphaa jalatti ramadamu jechuudha. And have high melting points. Qabxiin baqqinni isaanii guddaadha. In addition to carbon, hydrogen, nitrogen, most alkaloid contain oxygen. Dabalataan oxygen illee qabaachuu danda'u. Some alkaloid are liquid because of lacking of oxygen in their molecules. For example, choline from hemlock, nicotine from tobacco, and aspartame isaan kunniin dhangala'aadha jechuudha. Gaafa oxygeniin alkaloid sana keessa hin jiru taanaan falkaan isaanii baay'een isaanii dhangala'aa. Have a bitter tasting, generally white solid, exceptional of nicotine, which is a brown liquid. Baay'een isaanii dhama hadhaa qabu. Kalarii isaanis gara adii yookaan immoo jajjabaa garuu nicotine yoo fudhan brown liquid jedhanii falkaan isaanii. Colored alkaloid are very rare. Example, piperine is yellow, and sanguina rain is a copper red. Baay'een isaanii kalariin qaban actually alkaloidin garuu alkaloidoonni muraasa kanneen colored ta'an immoo ni jiru jechuudha. So the degree of basicity varies greatly depending on the structure of the molecule and the presence as well as the location of other functional group. Amalli beezummaa isaanii garagara. Inni kunis structure isaanii irratti yookaan caasaa isaanii irratti molecules isaan qaban akkasumas location of other functional group nitrogen irraa kan hafe kanneen biroo eessatti argamu kan jedhu irratti hundaa'a. So the basicity of alkaloid depend on the availability of lone pair on the nitrogen. Alkaliidha yookaan immoo amala beezummaa qaba gaafa jedhu lone pair of nitrogen qaba jechuudha yookaan immoo hamma lone pair nitrogen irratti qabu irratti hundaa'a jechuudha. Amalli beezummaa alkaloidii. So the electronegative group is close proximity to the nitrogen atom decrease basicity, in electronegative group enhances the basicity. Kana jechuun gaafa nitrogen atomiin suni electronegative yookaan immoo electro-withdrawing group gaafa irratti itti siiqan yookaan immoo irratti maxxanan amalli beezummaa isaanii hir'ata. Gaafa electron kennitu yookaan immoo roonni electronii kennan itti dhiyaatan yookaan immoo irratti maxxanan immoo amalli beezummaa isaa
ni dabala. What is electron withdrawing group? What is electron donating group? Kan jedhu organic chemistry chapter 7 irratti barataniif sorry chapter 7 of organic chemistry. So the basic characteristics renders complex alkaloids unstable so that in a solution they are sensitive to heat, light and oxygen. So baay'een isaanii unstable, heat sensitive and light sensitive jechuudha alkaloidonni baay'een isaanii. Is there any condition in plants? Biqiloota keessatti faayidaan isaanii maali? Alkaloidoon biqiloota keessatti maali ga'een isaanii kan jedhu laala. So regulatory growth factory. Growth factory yookaan immoo haala guddina biqila tokko kanneen regulate godhanidha alkaloidoon jechuudha. Inni lammaffaa plant protection against insects and herbivores because of its poisonous nature. Balaa adda addaa especially insect raammolee garaagaraa biqiloota sanarra ittisuu danda'a roolli alkaloidii qaban jechuudha. Maaliif summiidha amala summii ta'uu qaba jechuudha alkaloidiin kuni especially insectii garaagaraa ajjeesuu danda'a sila ta'eef biqiloonni hedduun bineensonni yookaan beelladoonni hedduun ittiin dhiyaatan jechuudha biqilaa alkaloidii gahaa qabu keessatti. Inni product of detoxification reaction representing metabolic looking up of the compound otherwise harmful to the plant. Actually detoxification reaction adeemsifamuu danda'a yeroo metabolismii hin ta'u taanaan garuu biqiloota hedduu keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. So result substance that supply nitrogen or other element necessary to the plant economy. Nitrogenii ala yookaan immoo nitrogenii dabalataan elementoonni barbaachisan biqilicha sanaaf akka argaman yookaan immoo yeroo dheeraa akka turan riisarvi gochuu keessattis alkaloidiin kun gahee guddaa taphata jechuudha. So inni ta'an extraction and isolation of alkaloid. Maarree alkaloidiin adana faayidaa guddaa kan qabu yoo ta'e akkamitti extract goonu yookaan immoo akkamitti isolate goona kan jedhu ilaalla jechuudha. So when you come to the extraction and isolation of alkaloids, alkaloid occur in plants usually in a mixture of related compounds together with inert constituents such as tannin, protein, fat, resin, pigment and other lipophilic substance which generally hinder their isolation, example by forming emulsion. Maal jechuun alkaloidiin kuni crude drugii keessatti yeroo argamu crude drugiin sun immoo mixture of secondary metabolites hedduu walitti qabata waan ta'eef alkaloidiin kunniin taaniinii wajjin, prootiinii wajjin, faatii wajjin, reezin, piigmentii wajjin akkasumas warroota lipid soluble ta'an wajjin mix ta'ee emulsionii uumee argamuu danda'a jechuudha. Kanaaf isaan kanneen keessaa separate goonee baasuu danda'u qabna. So avoid by dividing the crushed herb using petrolemeter as well as except. Kanaaf maal goona? Gaafa alkaloid extraction yookaan immoo isolation barbaadne jalqaba difaatingii hojjeta. Difaating jechuun faattii warroota ta'an yookaan warroota lipid soluble ta'an keessaa baasuu jechuudha. Isa kana gochuuf immoo yeroo baay'ee non-polar solvent kanneen akka petrolemeter fi NHCl fayyadamna jechuudha. So extraction is based on the basicity of alkaloid and on the fact that they normally occur in plant as salts. On the solubility of the base and the salts in water, organic solvent can be removed. So kana kan goonuu fi difaatingiin kun adeemsitti hojjetu waa inni alkaloidiin amala beezummaa qaba waan jenneef gaafa acidify goonu ashaboon kun immoo gabaabumatti bishaan keessatti bulbulamuudhaan yookaan organic solvent keessatti bulbulamuudhaan akka inni gargar ba'u taasisa. So extraction method normally depend on the raw material, the purpose of extraction and the scale on which is to be performed kan jechuun extraction methodology kun yeroo baay'ee depend kan ta'u raw material inni harkaa qabu meeshaalee inni harkaa qabu jechuudha. Biqilaa ta'uu danda'a, microorganism ta'uu danda'a, I don't know, it is natural product. Then kaayyoon keenya purpose of extraction kaayyoon keenya maal barbaanna? Which type of alkaloid we need? Maaliif alkaloidiinis kunis structure hedduu yookaan immoo kilaasii hedduu waan qabuuf jechuudha. Inni biraa scale hammam barbaanna kan jedhu irratti hundaa'uudhaan extraction keenya filachuu dandeenya jechuudha. So the procedure adopted for the isolation of alkaloid include the major following steps. Stepii kanneen follow godhan jalqaba preparation of the plant sample, plant sana collect gochuu, under shaded dried yookaan immoo
mana keessatti bakka aduun hin tuqne goosuu ta'uu danda'a. Liberation extraction of free alkaloid extraction yookaan free alkaloid oroota jedhaman extract gochuu, then fractionation of crude extract arganne sana maal goona fractionate goon dhumarratti isolation of alkaloid barbaadu sana maal goona isolate goona jechuudha. This one is a procedure how alkaloid can be isolated from the crude drug. So preparation of plant jechuun maal jechuudha? Plant sana bakka jiru irraa walitti qabu qabna, goggogsuu qabna, reduced suitable size caccabsuu yookaan immoo saayizii isaatti xiqqeessuu qabna. Maaliif solvantiin easily penetrate akka ta'e active ingredient sana baasu jechuudha. If necessary defatted with petroleum ether, especially green part of plant kanneen akka baalaa, kanneen akka jirmaa yoo ta'e yookaan immoo halluu magariisa kan qabu yoo ta'e kallattii difaat goona jechuudha petroleum etheriidhaan yookaan immoo indexeeniidhaan. Also most alkaloid are insoluble in petroleum ether, yet the extract should be tested before rejection. Baay'een isaanii alkaloidoonni non-polar keessatti bulbulamuu dhabuu danda'u. Haa ta'u malee hin bulbulaman jennee bira dhufuu hin qabnu check gochuu qabna jechuudha. So for the extraction of alkaloid, one of the following method can be used. Methodii garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Metodoota jiran keessaa tokko Stas Auto method kan jedhamutu jira. Stas Auto method jechuun direct extraction using non-polar organic solvent. Alkaloidii sana yookaan biqilaa alkaloidii qaba jennee suspect goone sana non-polar solventiidhaan extract gochuu jechuudha. So the powder is treated with the lime water that liberates the free base if the present as a salt and combined with acid, tannin or other phenolics. So free alkaloid warroota ta'an kanneen akka tannin keessatti makamee yoo jiraatu yookaan phenolic class yoo jiraatu by lime water fayyadamuudhaan maal gochuu dandeenya jalqaba extract gochuu dandeenya. Then the alkaline extract is then shaken with suitable organic solvent, generally chloroform. Kana booda chloroform and shake goona. Organic layer is separated and concentrated or containing a free alkaloid and the lipophilic impurity. Kanaaf separately channelii fayyadamuudhaan layerii lama uumna jechuudha. The organic layer and the aqueous layer. Therefore concentrate gaafa goonu free alkaloid fi lipophilic impurity warroota ta'an keessaa gabaabumatti baasuu. Isaan kanneen gabaabumatti keessaa calaluu yookaan baasuu dandeenya jechuudha. So the concentrated organic extract is then shaken with aqueous acid solution to form alkaloid salt, which are soluble in aqueous acidic layer. Kana booda aciditti daballa jechuudha. Aciditti daballa. Acidii sana keessa alkaloidii yoo jiraate gabaabumatti alkaloidal saaltii uuma. Alkaloidal saaltiin kun immoo gabaabumatti aqueous layer keessatti hafa jechuudha. So the impurity present in extraction remain in organic liquid. Solvantii sana keessatti hafa. Impurity sana dhiifnee gara aqueous acidic phase sanatti deemna jechuudha. Separate gochuudhaan alkaloidii keessaa baasuuf yaalla jechuudha. Yeroo kana we have to add what strong ammonium solution which can be used for making what alkali. Now the precipitated alkaloid base are batch extracted with chloroform or ether and evaporated to the dryness. Precipitate gochuudhaan goggogsina jechuudha. Crude drug sana argachuudhaaf. So goggogsanii booda isa barbaannu yookaan immoo crude drug alkaloidii sana argachuu dandeenya jechuudha. So Stas Auto methodiin kana the procedure isaa kan immoo step isaa kana fakkaata. Jalqaba biqilicha sana fidnee powder gochuudha yookaan immoo yeetiin ta'uu danda'a yookaan immoo blenderiitiin fayyadamnee powder goon sana booda akkuma reefu jenni difaat goona non-polar solvent fayyadamuudhaan difaat erga goone booda isa difaat ta'e sanaan bishaan wajjin moistan gochuudhaan dilute ammooniyaa kan itti daballu jechuudha. Maal gochuuf free alkaloid warroota ta'an isolate gochuudhaaf sana booda organic solvent kanneen akka chloroform yookaan etheriidhaan maal goona extract goona deebisnee jechuudha. During that time maal arganna organic solvent extracted as well as aqueous extract bifa kanaan arganna jechuudha. Isa aqueous extract kana ta'e kanaaf fudhannee deemna. Maaliif organic layer kana ni dhiifna. Maaliif lipophilic impurity yookaan immoo free alkaloid waan qabuuf kana dhiifnee kallattimaan step kana follow goona. Sis basify with ammonium or sodium bicarbonate or lime water jechuudha. So as to forming aqueous phase and organic phase. Finally, we have to evaporate the dryness after the free alkaloid can be removed to get a crude alkaloid. Crude alkaloid argana. This one is Stas Auto method. Very important method for alkaloid extraction. Jechuu dandeessu. Methodii lammaffaa polar solvent fayyadamuudha.
So the powdered material is extracted with water or aqueous alcohol containing dilute acid, filtered and concentrated on water bath till complete evaporation of the alcohol are there. Argura is a powdered plant material powdered golisana aqueous solvent yookaan powdered solvent fayyadamuudhaan extract goona fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'a yookaan immoo itaanoolii ta'uu danda'a yookaan immoo 80% itaanoolii ta'uu danda'a jechuudha. Sana booda dilute acidii amma tokko itti dabaluudhaan extract gochuun filter erga goone booda alkooliin sun akka inni evaporate ta'u water bath irratti keenya jechuudha. Now the alkaloid are extracted as a salt together with a compound soluble impurity and the acid extract is shaken with chloroform or other suitable organic solvent to remove pigment and other undesirable properties. Sana booda isa acidic extract jennu kana solventoota kanneen akka chloroform yookaan immoo organic solvent biraa wajjin mix gochuudhaan some impurity yookaan immoo wantoota barbaachifne keessaa baasuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun immoo the same with the previous procedure. The only difference is simply adding polar solvents. Polar solvent dabaluu irra kaate stepping kunis isuma reefu wajjin wal fakkaata jechuudha. Liberation and extraction of alkaloidal base. Liberation as well as extraction of alkaloidal base. So the acid extract or alkaloid salt resulting from either method 1 or method 2 can be treated with dilute alkali. So dragi nuti method 1 fayyadamne yookaan method 2 fayyadamne arganne sana deebisne dilute alkali wajjin treat goona jechuudha. Generally sodium bicarbonate or ammonium to liberate the free alkaloid yeroo baay'ee daa'imoota yookaan sodium bicarbonate yookaan ammonia fayyadamna. Isaan kunniin free base warroota ta'an filter gochuu keessaa baasuuf fayyadu. These free base are separated by filtration or extraction using organic solvent like chloroform and ether and evaporate dried ni goggogsina. Sana booda isa goggogge sana wayii gochuudhaan total alkaloid content of the drug sana beekuu ni dandeessu jechuudha. Separation of individual alkaloid. Amma crude alkaloid arganneerra individual alkaloid immoo akkamitti separate goona. If we need one single alkaloid, for example morphine, how we can perform the experiment kan jedhu laala jechuudha. So separation could be carried out by fractional precipitation or crystallization. Stepping jalqaba fractionation or crystallization. This is generally performed after derivation of salts such as oxalates, tartarate and picrate. The other one is gradient pH extraction. This method is suitable for separating alkaloid of different basicity, for example, weakly basic, moderately basic, strong basic. As a crude mixture is dissolved in 2% tartaric acid, then extract with organic solvent. Crude extract erganisan, basicity nisa maybe strong base ta'uu danda'a, weak base ta'uu danda'a, yookaan moderately strong base ta'uu danda'a. Isuma crude drug erganisan 2% tartaric acid and dissolve gochuudhaan organic solvent kanneen akka chloroformidhaan maal gochuudha extract gochuudha. The pH of the aqueous solution is gradually increased to 9 maaliif base waan ta'eef gara 9tti deema. After each increment in pH it is extracted with organic solvent. Adda pH dabalaa deemuun gara strong basetti gaggi oofaa waan jiruuf separation inni bifasanii saffisa jechuudha. Isaan chromatographic technique immoo fayyadamuu dandeenya. There are most suitable case for complex mixture, especially complex mixture of alkaloid or crude alkaloid kan argannu ta'e chromatographic technique fayyadamuudhaan a single alkaloid ishee nuti barbaannu sana adda baasuu ni danda'ama jechuudha. Electrophytochemical screening for alkaloid. Secondary metaboloid alkaloid jedhamu kun jiraachuu dhabuun isaa phytochemical screening dhaan ni beekna jenneera chapterii tokkoffaa keessatti akkamitti testii maal fa'aa fayyadamuudhaan fakkeenyaaf Dragon Drop reagent fayyadamuu dandeenya. Myers reagent ta'udha. Haggers reagent, Wagner's reagent, Tanix acid, Pulsar reagent. Isaan kunniin maqaa saayintistii yeroo jalqabaatiin testii kana hojjete irratti kanneen moggaafamanidha. Fakkeenyaaf Dragon Drop reagent gaafa jedhu single solution ala solution of potassium bismuth iodide. Gaafa kana fayyadamnee single or small amount of crude alkaloid extract sana fudhannee testii yeroo goonu brownish red color kan argamu yoo ta'e crude extract keenya definitely alkaloid qaba jechuudha. Keenyaaf Wagner reagent jechuun gabaabumatti soodee potassium iodide fi soodee iodide walitti makame. Compounding tokko yookaan crude drug tokko alkaloid qabaachuu isaa Wagner testiidhaan beekuu dandeenya. Maaliif yeroo Wagner test fayyadamnee test goonu reddish brown colorii waan uumuuf jechuudha. Kanaaf qualitative testiidha jechuun simply ijumaan laallee we can say that there is alkaloid jechuu dandeenya. Testiin akkanaa kuni simply
phytochemical screening test jedhama. So we can classify alkaloids. Classification of alkaloid kan jedhu kan immoo laalla jechuudha. So when you come to classification of alkaloid have a large variety in their botanical as well as biochemical origin in chemical structure and the pharmaceutical action. Kanaaf baay'een isaanii alkaloidii hedduu qabna. Garaagarummaan kun kan dhufee fakkeenya botaanikaalii ta'uu danda'a yookaan immoo biochemical origin akkasumas structure isaa irratti ta'uu danda'a yookaan immoo pharmaceutical action yookaan pharmacological effect inni qabu irratti hundaa'uudhaan bakka garaagaraatti qooduu dandeenya. Therefore, the range of different classification system exists for grouping alkaloid. Inni jalqabaa pharmacological classification yookaan immoo biological activity inni qaburraa. This method does not take into account the chemical nature of the drug. Why chemical nature of the drug osoo hin taane simply activity inni qabu maal inni kan jedhu irraa hundaa'uudhaan alkaloidii bakka garaagaraatti qooduu dandeenya. With the same drug, the individual alkaloid may have different pharmacological action. For example, morphine is narcotic analgesic, while codeine is mainly antitussive. In cinchona, quinine is anti-malaria, while quinidine is what? Cardiac depressant. Kanaaf bifa kanaan pharmacological effect isaa irratti hundaa'uudhaan qorichoota kanneen yookaan alkaloidii kanneen bakka garaagaraatti qoqqooduu dandeenya. Fakkeenyaaf morphiniin it is anti-pain drug or analgesic drug no. Quininiin immoo malaria. Kanaaf bifa kanaan pharmacological effect isaatiin classify gochuu dandeenya. Structure irratti osoo hin hundaa'in jechuudha. They are used as, for example, expectorant like locally, analgesic in the narcotics, antihypertensive, yes. Morphine, for example, strychnine is an analgesic in the same stimulant kanneen jedhaman, yes. Siituuwwan fakkeenyaaf kaafeen buna keessatti kan argamu strychnine, anti-cancer, yes. Qorichoonni kaansarii jiru kanneen akka vincristine, vinplastin, taxol, myelistics, atropines, anti-asthmatics drug fakkeenyaaf anti-asthmatic, asmii, qoricha asmii, fedrin, tuberculariin fakkeenyaaf anti-helmintic raammolee garaacha keenya keessatti argaman dhabamsiisuudhaaf yookaan ajjeesuuf kan fayyadu. Akkasumas muscle relaxant fakkeenyaaf papaverin. Kanaaf bakka garaagaraatti bifa kanaan qoqqooduu ni dandeenya jechuudha alkaloidii. Inni lammaffaa taxonomical classification. The method classify the vast number of alkaloid based on their distribution in various plant family like Solanaceae, Papilionaceae, as well as different class of family isaanii yookaan immoo ethnobotanically family yookaan taxonomy isaaniitiin qoqqooduu ni dandeenya. Inni lammaffaan kana. Inni sadaffaa biosynthetic classification akkamitti uumamu yookaan immoo bifa kamiin synthesize ta'u biqiloota keessatti yookaan immoo natural product keessatti secondary metabolite alkaloid jedhamu kun bifa kamiin biosynthesis isaa adeemsifama kan jedhu karaa sadiinis qoqqooduu ni dandeenya. So the method gives significance to the precursor from which the alkaloid are biosynthesized in the plant. Gaafa biosynthetic classification fudhannu ka'umsi isaa yookaan immoo alkaloidiin sun akka uumamuuf amino asidii nuti fayyadamne suni eenyu isheen yookaan immoo nan amino asidii soo ta'e precursoriin jalqabaa fayyadamne suni eenyu kan jedhu irraa ka'uudhaan alkaloidii classify gochuu dandeenya. Here is a variety of alkaloid with different taxonomic distribution. The physiological activity can be brought under the same roof. If they are derived from the same precursor like all indole alkaloids synthesized from tryptophan are grouped together. Yeah. Keenyaaf indole alkaloid yoo fudhanne tryptophan irraa kan isaan maddi isaanii ka'umsi isaanii. Alkaloid derived are categorized on the fact that whether they are derived from amino acid precursor or ornithine, lysine, tyrosine, phenylalanine, tryptophan. Kanaaf true alkaloid especially amino acidii kanneen irratti hojjetamu yookaan immoo originiin isaanii kanneen. Kanaaf gaafa qoqqoodnus ornithine alkaloid, lysine alkaloid, tyrosine alkaloid, phenyl alkaloid, tryptophan alkaloid jechuu dandeenya. Maaliif ka'umsi isaanii biosynthesis originiin isaanii amino acidii kanneen waan ta'eef. Electronic classification by chemical classification. This method is the most acceptable way of classifying alkaloids. The main criteria for chemical classification is the type of fundamental heterocyclic ring structure present in alkaloid. Amma kun immoo heterocyclic ring structure of the alkaloid is another thing. It is the most acceptable method, the most acceptable way of classifying alkaloid ta'uu danda'a. Generally bakka lamatti qoqqooduu dandeenya. Heterocyclic alkaloid and non-heterocyclic alkaloid. Heterocyclic alkaloid kanneen jennu true alkaloid warroota jennu yoo ta'u, non-true alkaloid kanneen proto alkaloid or biological amines or pseudo alkaloid warroota ta'anii. Heterocyclic alkaloid gaafa jennu nitrogen can be in their
basic skeleton of the hetero or carbon profile. So fakkeenyaaf heterocyclic alkaloid kanneen jennuun kanneen akka pyrrolidine, piperidine, pyridine, pyrrolidine, tropan alkaloid, quinine alkaloid, isoquinine alkaloid, opium alkaloid, atropine, and the different heterocyclic drug are there. So pro-alkaloid, proto-alkaloid, and pseudo-alkaloid reef kan laallisan bifa structure isaaniitiin laaluu ni danda'ama jechuudha. So purine alkaloid, proto-alkaloid, steroidal, terpenoidal alkaloid jennee bakka hedduutti qooduu ni dandeenya jechuudha. So isaan kunniin we have different types of heterocyclic alkaloid actually like pyrrolidine, yes, and the pyrrolizidine, and many drug with their example are there. So you have to see this for your deep knowledge of alkaloid. So then heterocyclic alkaloids kanneen jennuun kanneen akka hardenine or N-methyl thymine, and ephedrine, colchicine, yes, erythromycin, which is an antibiotic, erythromycin, which is an alkaloid. Isaan kunniin fakkeenyaaf erythromycin yoo fudhanne erythromycin erythras irraa bahee yeroo jalqabaatiif it is bacterial alkaloid jechuudha. Kan biyyee isaan antibiotic kanaaf exampleota kanneen suuta jettanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Yookaan riferensii garaagaraa fayyadamtanii heterocyclic alkaloid fi non heterocyclic alkaloid kana deeply beekuun isinirraa eegama jechuudha. So when it comes to the principal biosynthetic pathway leading to the synthesis of secondary metabolite alkaloid is this one. For example, photosynthesis. By photosynthesis we can produce carbohydrate. Gabaabumatti biqiloonni sababa photosynthesiitiin carbohydrate qopheessuu danda'u. Carbohydrate kanarraa immoo degrade gochuudhaan glycolysis pyruvic acid qopheessuu dandeenya. From this pyruvic acid to acetyl-CoA. This acetyl-CoA is starter unit for fatty acid as well as for the production of malonyl-CoA. And the same is true here when you come to here pentose phosphate pathway kana fayyadamuudhaan shikimic acid pathway as well as aromatic amino acid can produce this aromatic amino acid like phenylpropanoid pathway which can be used for the synthesis of different alkaloids. Fakkeenyaaf nitrogen containing secondary metabolites or alkaloid can be synthesized from this aromatic amino acid. So this one is the general way of biosynthetic pathway of secondary metabolites from which different secondary metabolites like terpenoids or terpenes and the polyketide can be biosynthesis. The same is true for alkaloid, also follow such type of biosynthetic routes. When you come to the class of alkaloid, fakkeenyaaf ornithine derived alkaloid kanneen jedhaman jiru jechuudha. Kanaaf reefu laalleella. Alkaloid gaafa classify goonu chemical origin isaa irratti yookaan biosynthetic origin isaa irratti kaanee qoqqooduu dandeenya jennee irraa. Kanaaf ornithine ishee kan amino acidiin ornithine jedhamtu especially Solanase alkaloid baay'een isaanii ka'umsi isaanii ornithine kana. From this ornithine you can classify or can produce different secondary metabolites which is alkaloid. Kanaaf ornithine class alkaloid warroota jedhaman laalla. So this ornithine or tropane or Solanase alkaloid are ornithine contain both delta and alpha amino acid lama qaba. So this tropane alkaloid are organic compound that contains tropane ring in their structure. So pharmacologically the tropane group is important. They are used as antispasmodic, sedative, anesthetic as well as diuretic and are found in all parts of the plants which is highest concentration in root and seeds. Root hidde kan sanyii keessatti baay'inaan argama jechuudha. Tropane alkaloid fayyaa keessatti gahee guddaa kan taphatu kun jechuudha. This alkaloid found in cruciferia as well as erythrolaceae and euphorbia, aulantiaceae, proteaceae and rhizophoracea but best occurrence in Solanaceae family. Family wan kanneen hunda keessatti argama garuu dominantly Solanaceae family keessatti argama jechuudha. The one that is ornithine derived alkaloid. So from this particular Datura or Prugmanicea as well as Hycosmosus, Atropa and different amino acid, the alkaloid can be an example of ornithine derived alkaloid. Kanaaf ornithine kanarraa alkaloidota kanneen hunda isaanii biosynthesis gochuu dandeenya. Isaan kunneen immoo biological activity garaagaraa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf hycosamine yoo fudhanne
can be used for peptic ulcer as well as irritable bowel syndrome and Parkinson disease keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf L-choline can be a local anesthetic anesthetizing substance jechuudha. Kanaaf isaaniin kunniin alkaloidoonni kunniin hundi isaanii maddi isaanii ishee kana amino acidii ornitiin jedhamtu kana biological activity isaanii garuu gara ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ka'umsi isaanii tokko ta'uun biological activity tokko qabaachuu hin danda'u jechuudha. Gahee hin taphatu. So this tropane alkaloid, for example, icosahexaene, the pseudonym of hobby, and insect roots, which can be used for dried leaf, basically dried leaf and flowering can be used as a biological source or the medicinal value. The chemical profile of icosahexaene or atropine and the icosahexaene seems this one, structure is a kind of a color. So this nitrogen can show that this compound is an alkaloid, and that this alkaloid is made up of ornithine because this one is the ornithine. Mainly, it can be used for smooth muscle relaxant, myretic antidote for organophosphates poisoning. Yes, summi garagara kana jennu yookaan immoo qaamni keenya summii sana balleessuudhaaf akka antidootitti fayyadamuu dandeenya. So sympatholytic action of icosahexaene is weaker than stramonium as well as belladonna. So these different secondary metabolites can show what different biological activity. So belladonna leaf yookaan immoo mukni kuni alkaloidii belladonna jedhamu baasuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Synonymous nightshade leaf jedhama maqaan isaa inni biraa. Biological source isaa dry leaf or flowering top of the atropa baalli isaa fi ishiin daraaraan arginu kuni secondary metabolite alkaloid jedhamu kana keessaa baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni baay'ee faayidaan isaa inni guddaan can be used for anticholinergic, narcotics, sedative and mimetic activity qaba jechuudha. So what is anticholinergic drug, what is narcotic drug, what is sedative drug, what is mimetic drug kan jedhu it is the concept of medicinal chemistry. Stramonium sakana biqilaa kana ni beektu jedhee yaada actually it is Datura stramonium jedhama. So inni kunis akka qoricha aadaatti naannoo keenyatti itti fayyadamu yeroo baay'ee inni kunis kan dhufe actually from ornithine sana jechuudha. So biological source dried leaf in the flowering top of the Datura stramonium can be used for isolation of secondary metabolite alkaloid sana baasuuf fayyada. Firiin isaa especially haalli isaa alkaloid sana keessaa fayyada. Innis having anticholinergic or narcotic drug amala akkasii yookaan biological activity waan akkasii qaba. Sana qofa osoo hin taane anti-parkinsonian drug gurra keenya cuunfaan isaa especially baala isaa daraara isaa kana baaftanii cuunfitanii gurra keessatti gurraaf qoricha gurraa yookaan gurra keenya akka aadaatti itti fayyadamu. Anti-dandruff gaafa ijoolleen forforiin garaagaraa mataan isaanii qabu akka anti-dandruff itti fayyadamu. Baalli isaa immoo yeroo baay'ee danfifamee inni dhugama. Gaafa fakkeenyaaf gogaa keenya irratti mataan garaagaraa bahe yookaan immoo gaafa qurxummii roonni baasan fakkeenyaaf qurxummii yeroo ciniinsufa isa sanatti dhuguuchuun akka qorichatti saarsinaawonaas methylated, which is an alkaloid that have secondary metabolites isolated from this Datura stramonium. Coca leaves, synonyms coca, and the biological source is dried leaf of Erythrolycan coca, and the chemical profile of ecogeny, cocaine, alpha and beta, which can be used for as stimulant actually. Akka stimulant fi local anesthetic itti fayyada this cocaine. Cocaine akka local anesthetic itti fayyada. So it's also an alkaloid derived from ornithine. Still ornithine derived alkaloid ilaalaa jirra jechuudha. Inni lammaffaa lysine or pyridine or piperidine alkaloid kanneen akka lobelia fakkeenyaaf. Kanaaf ammoo lysine alkaloid warroota jennu kanneen lysine kanarraa uumaman jechuudha. This one is lysine. Kanaaf synthetic pathway garaagaraa fayyadamuudhaan lysine kanarraa alkaloid garaagaraa oomishuu ni danda'ama jechuudha. Stepin jalqabaa akkuma ilaaltan kana decarboxylationidha. Carboxylic acid functional group kana baasu by using PLP. Yeroo sana cadaveriin uuma. Cadaveriin can be
cyclized to form what? A lupinin, and this lupinin finally forms what? EP lupinin jechaa deema jechuudha. This one is biosynthetic pathway jechuu dandeessu. So as the next homologue to ornithine, lysine and its associated compound give a number of alkaloids, some of which are analog to the ornithine. Ya tokko kara ornithine sana wajjin kan walitti dhiyaatantu jira. Garuu lysine alkaloidin classii kophaa isaa danda'ee dhaabbatu. So lysine or pyridine, also known as pyrrolidine alkaloid, in general, for a single alpha substituted pyridine, the C2 of lysine becomes a point of attachment at alpha site, and the wide distribution of this is throughout the plant kingdom is illustrated by the graph which follow. So for Kenya lobelia, which is an Indian tobacco, or imitated and asthma wheat, akka qoricha asthmaatitti fayyadamu. Arama asthma jedhanii jechuudha. Arama amala akkasii waan qabuuf yookaan immoo asthmatic diagee waan ta'eef biological source kan fayyadu yeroo baay'ee qaama alaa aerial part of the lobelia plant yookaan lobelaceae family area part gaafa jennu hidda kaafee jirmaa fi baala isaa akkasumas firii fi daraara isaa dabalatee aerial jennaan. Isaan kunneen biological activity keessatti gahee guddaa qabu. Maaliif kanneen akka piperidine alkaloids such as lopelin and lopelidine kan jedhaman lopelaniin isaan kunneen achi keessa bahuu waan danda'aniif faayidaan isaanii guddaan expectorant, bronchitis, respiratory stimulant, discontinuation of smoking habit. Isaan kunneen namoota yeroo baay'ee sigaaraa tuutuudhaan araadaan qabaman tanes araada isaaniirraa akka ba'an carraa kennaaf jechuudha. Bronchitis kuboota respiratory wajjin wal qabatan fayyisuudhaafis kan fayyadudha jechuudha. It is also pharmacological action of lupelin resemble nicotine. Yeroo baay'ee activity lupelin nicotine wajjin walitti dhiyaatu. So in toxic dose, the drug has a paralytic effect and it continues use to be should their body. Yeroo baay'ee lupelin kana kan fayyadamnu yoo ta'e effecti guddaa qaba jechuudha. Paralysis fiduu waan danda'uuf gara malee fayyadamuunis hin gorfamu jechuudha. So this one is how biosynthetic pathway of lobelia can be undertaken. Kuni biosynthetic pathway. Kanaaf biosynthetic pathway yeroo adeemsifnu wanti si yaadachuu qabdan chemistry of natural product gaafa barannu there is different enzyme, coenzyme and cofactor are there. Fakkeenyaaf NADPH kanneen akka SAB, S-adeniin the source of this methyl group, yes. Methyl group kun eessaa dhufte saamii waan as jiruuf, yes. Saamii waan as jiruuf. Kana qofa osoo hin taane NADPH asitti OH kun eessaa dhufte sababa NADPH jiruuf jechuudha. Kanaaf isaan kunneen the enzyme cofactor as well as coenzyme jechuudha. Secondary metabolite adeemsisuuf isaan sanniin fayyadamnee biosynthetic originii kan adeemsisuu dandeenyu jechuudha. Pepper fakkeenyaaf pepper black can be biological source of dried and the fruits of pepper nigra, white pepper, brown pepper, as well as different pepperaceae family can have what this piperin, which is very important pharmacological activity. So this constituent of pepper contain volatile oil, crystalline alkaloid, piperin and piperitine, as well as resin. The aroma of the spice is due to the volatile oil, which consists of largely a terpene, while pungency is ascribed to piperin and mainly used for consumed as spice. Mi'eessituu garaagaraa keessatti kan fayyadudha. Kun immoo inni kunis alkaloidii qaba. Piperin represented diverse biological activities such as anti-inflammatory, antiviral, pesticide, anti-Alzheimer's, antidepressant. The most importantly, piperin is known as bioavailability enhancer. Qorichoonni tokko bioavailability isaanii enhance gochuudhaaf alkaloidii kan inni fayyadamne. Kanaaf akka bioavailability enhanceritti illee fayyadamuu dandeenya, akka antidepressant fayyadamuu dandeenya, akka anti-Alzheimer drug, akka antiviral, akka anti-inflammatory, akka pesticide itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. This pepper which is an alkaloid. Inni sadaffaan nicotinic derived alkaloid kanneen jennuuni. So nicotinic acid derived alkaloid kanneen jennu the alkaloid derived from nicotinic acid. Commonly pyridine alkaloidin keessaa ba'e nicotinic acid derived alkaloid jechuudha. Isaan sunniin faamiliin isaanii yeroo baay'ee Solanaceae as well as Nicotinia tubacan isaan kun baay'inaan nicotinic
alkaloid warroota qabaniidha. So in this includes nicotine is anabestin as well as niacin. And a combination of pyrrolidine ring with the pyridine or with pyrrolidine ring give rise to nicotine, or combination of pyridine ring with a piperidine unit form anabestin. This, nicotine, anabestin and niacin are both alkaloids and can be produced in different way. For Kenya, pyridine ring fi pyrrolidine ring gaafa walitti fidnu nicotine arganna. Gaafa pyridine fi piperidine immoo walitti fidnu immoo anabaasinii arganna. Isaan lamaanuu alkaloidii. Maddi isaanii garuu nicotinic acid derived alkaloid keessatti warroota ramadamanidha. Inni kuni biosynthetic origin isaati jechuudha. Kanaaf you have to check how this biosynthetic pathway can be undergo and which type of cofactor and coenzyme can be used kan jedhu check gochuu dandeessu. Castor oil mainly it can be used diarrheal inducing, which is very important, and this also has an alkaloid. Nicotinamide alkaloid. Alkaloid ricinin fixed oil 55% glyceride of ricinoleic acid, stearic, linoleic, oleic, palmitic, protein 20% of albumin, and many chemical profile are there, and a biological source of acid of Ricinus communis or Euphorbiaceae can be used. Ricinus communis jechuun qobboo keessatti kastaroidii kana baasu. Ni dandeenya inni sunis faayidaa garagaraatiif oola, fakkeenyaaf targeetiif, immoilant, ointment base, yes, memory enhancer gahee guddaa kanneen keessatti qabata jechuudha. Tyrosine or dihydrophenyl alkaloid amine jechuun isaan kunniin immoo aromatic amino acid irraa warroota argamanii jechuudha. Alkaloidiin kunniin kanneen akka colchicine fakkeenyaaf, yes, immetin, papaverine, fedrin, isaan kunniin tyrosine derived alkaloid jennaan jechuudha. For example, mescaline, biological source of Lophophora williamsi and Trichocereus bachoi or Cactaceae family, mainly used for hallucination compound or hallucinogen compound. The Phaedra, which is a Mahoan synonyms, and the biological source are aerial part of Phaedra sinus and mainly used for anti-asthmatic drug in cardiostimulants, sympathomimetic, and the bronchodilator. Keessatti gahee guddaa taphata Phaedra. Chats in Ethiopia, yes, jimaadha kun immoo chats, especially in Hararge. Chat is well known plant used as stimulant. So the synonym of chat is Abyssinian tea, and the biological source is a fresh leaf of chat, Cataidulis forsk or Celastraceae family jalatti ramadama. Inni kun immoo chemical constituent is norepinephrine and CNS or stimulant, and alpha amino propiophenol or caquinone, which is also a CNS stimulant. Used when it is fresh leaf chewed, with demand. Baala isaa jechuudha kan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee hallucination effect waan qabuuf WHO bara 1980 irraa eegalee band drug jedheenira. Maaliif psychological dependency waan fiduuf yookaan immoo araarri dependency waan fiduuf jechuudha. Haa ta'u malee garuu chemical constituent achi keessa jiru alkaloid catinone. Biosynthetic pathway isaa kana fakkaata. So this one is directly copied from chemistry of natural products, so refer back chemistry of natural products. Colchicine, biological source, obtained from dried leaf, seed of colchicine, lutein pepper, and mainly used for specific drug for the treatment of guts and rheumatism. Colchicine also anti-tumor, yes, anti-tumorii keessatti yookaan immoo kaansarii keessattis gahee guddaa ni taphata. Gut treatment, rheumatism, yes, dhukkubbii bakka qaamonni keenyatti qunnaman kana ittisuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha colchicine. So this is Papaver, somnifera or Papaver, especially morphine as keessaa isolated. So morphine can be isolated from this Papaver somniferum. It is very important for analgesic drug jennera. Kanaaf codeine, aspirin, papaverin hamma isaaniitiin hammi isaanii haa xiqqaatu malee Papaver somniferum kana keessa bahanii opium tree jennaan. Synonymiin isaa opium tree jedhama.
Use of morphine is narcotic analgesic or pain medication. So about 30% of Ethiopian are CYP2D ultra rapid metabolizers. This includes enzyme for metabolism. Convert codeine medicine to morphine that lead to respiratory problem, depression, and disease. And akkasuma morphine fudhachuu dandeenyu under high pain, especially dhukkuboota kansariidhaan namoonni hospitaala keessatti isqaa'ee guddaa argan under control of physician kennamuu danda'u malee isa yeroo baay'ee kan fayyadamnu yoo ta'e psychological depression fiduu waan danda'uuf this drug is actually banned drug, banned codeine medicine jedhama jechuudha. So morphine codeine scheduled to control substance, no caffeine or non-narcotic as well as caps present, used for a central antitussive drug. No, bifa kana fayyadamuu ni dandeenya. Isoquinoline alkaloid kanneen jennu jiru isaanan sunniin immoo baay'een isaanii akka expectorants, diaphoretic, amoebic digestery keessatti gahee guddaa taphatu kanneen akka emetic, which is 30 to 75% can be isolated from these isoquinoline alkaloids. Tuberculosis, especially arrow poison jedhama synonym isa. The biological source is a bark and the stem of Chondrodendron tomentosa or Monospermacea, Stronacea, Selacea, as well as Strychnos toxifera, which is Lognicea family, and the extract of this plant is known as curare, which is used for skeletal muscle relaxant, diagnosis of myasthenia gravis. Thank you, Gudda. Cut the root of this curare, the secondary metabolite from tuberculosis, or known as poison. Internet tryptophan derived alkaloid or indole alkaloid jennani. This indole alkaloid, mainly an ergot alkaloid. This ergot alkaloid is very important in biological activity. They are similar with ergots. The biological source are dried sclerotium or fungus, Clavicepa purpurea or Clavicipitacea, developing an ovary of the stem thrasher or rye plant or Gramminacea. Yes, isaanin kanneen irraa ergoota alkaloidii baasna. Ergoota alkaloidiin baay'een isaanii kanneen akka ergotriin, ergometriin, ergometrinin, yes, ergotamines, ergotamine, ergotamines, ergosines. So different classes are there. The mainly used for oxytocic, vasoconstrictor, and pursificant keessatti gahee guddaa ta'utu taphatanii ulfa baasuuf yookaan immoo gaafa ciniinsu saffisiisuuf vasoconstrictor keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Migraine ittisuudhaaf, yes, the one side headache jechuudha migraine isaanan kana keessatti gahee guddaa taphatu. Fakkeenyaaf ergometriin oksitoosikidha jechuudha. Kanaaf gadaamessi yeroo ulfisuun dafee akka saffisu taasisa. Kana qofa osoo hin taane can be prevents postpartum hemorrhage, isa kanas ittisuufis ni fayyada jechuudha ergoota alkaloid. Physiostigma alkaloid warroota jedhaman, especially Calabarapine. And mainly the biological source is a dried seeds of Physostigma venenosum or Lignoacea family, warroota ta'an are the source of these secondary metabolites or alkaloid, and they are mainly used for cholinergic and mitotic in glaucoma, used in strychnine as well as atropine poisoning and rheumatoid arthritis keessatti gahee warroota taphatanidha jechuudha. Isaanin kunniin ergoota alkaloidii jalatti warroota ramadamanidha jechuudha. So the next alkaloid is Rauwolfia alkaloid. The synonym is simply Sarpagananda, Indian snake roots, and the biological source is the dried root of Rauwolfia spertina. Hidda isaa jechuudha. Kun immoo yeroo baay'ee total alkaloid 0.7 up to 2.4 qaba. So raspberry fakkeenyaaf, this alkaloid is made up of Rauwolfia alkaloid and mainly used for antihypertensive, sedative, hypnotic, increase uterine contraction,
So used in labor as well as neuropsychiatric disorder keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. This Raoult's alkaloid, which is a source of reserpine. This reserpine is the best alkaloid especially used for antihypertensive. Dhukkuba hypertension yookaan immoo dhiigaa kanni akkasumas sedative hypnotics and neuropsychiatric disorder keessatti not only that uterine contraction keessattis gahee guddaa taphata jechuudha alkaloidiin kun. Cataract cirrhosis, this one is another very important secondary plant that source alkaloid, especially the whole plant of Cataract cirrhosis or vincaros, which is Apocynaceae family, used for cataractine as well as vindoline are a monomeric alkaloid which can be used for vincristine, the vinplastin, which is very important for cancer disease. Anti-cancer vincristine, the vinplastin jedhaman kan irraa baafne these Cataract cirrhosis kana jechuudha. This vincristine is sulfate cytotoxic used for treat leukemia in children. Dhukkuba cancerii dhiigaa fayyadu sana treat gochuudhaaf daa'imman keessatti vincristine kun still can be used for treatment. So eessaa dhufe garuu Cataract cirrhosis plant jedhamu kanarraan jechuudha. That's Moringa. It's also an alkaloid that's used for source of strychnine. Strychnine kun immoo mainly used for circulatory stimulant, bitter tonic, nervine, sex tonic. It's also strong poison at higher dose cause tetanic convulsion and this. Today this strychnine is primarily used as pesticide, particularly to kill rats. Kanaaf pesticide yookaan immoo akka farra handuuta itti fayyadamna jechuudha. Strychnine inni kunis alkaloid isaa bahee Fuchs vomica jedhamurraa secondary metabolite kun kan bahe jechuudha. So the other one is quinoline alkaloid. Inni kun immoo cinchona bark irraa bahe. Cinchona bark kun immoo mainly quinine yookaan immoo quinine alkaloidii kana qaba jechuudha. 70% isaa quinine alkaloidiin kun cinchona bark kana irraa bahe jechuudha. Kanaaf this cinchona bark can be used for driving quinidine as well as different derivatives like quinacines, cinchosilin, and cinchopanic acid and anthraquinones. Alkaloid are combined from this quinic acid and mainly used for anti-malaria, antipyretics, and the quinidine can be used for cardiac arrhythmia as well as arterial fibrillation. Can be the role of the quinine alkaloid which can be isolated from cinchona bark. Cinchona bark irraa quinoline alkaloid baafna. Quinoline alkaloid keessa immoo quinidine isaanan hangafaati jechuudha. Quinidine anti-malariaadha. Quinidine immoo cardiac arrhythmia as well as arterial fibrillation keessatti gahee guddaa secondary metabolite yookaan alkaloid taphatudha jechuudha. So the last one may be histidine derived or imidazole alkaloid kan jennuun kana jechuudha, like pilocarbins. Isaan kunniin the last alkaloid originated from amino acid. So this histidine derived or imidazole alkaloid can be an alkaloid that the amino acid L-histidine is assumed as a building block. L-histidine amino acid jedhamurraa warroota derived ta'an yookaan immoo building blockii kana fayyadamuudhaan biosynthesis isaanii kanneen adeemsisanidha jechuudha. Perhaps this pilocarbin yoo fudhanne fakkeenya biological source the leaf of Pilocarpus japorandi and other variety of Pilocarpus family of Rutaceae keessatti garmalee baay'atanii argamu. Faayidaan isaanii inni guddaan for mitotic, the process of mitotic as well as diaphoretic action and mainly used for ophthalmic drug having cholinergic action. Qorichoota ijaaf oolan qopheessuu keessatti pilocarbiniin kun especially pilocarbin nitrate have gahee guddaa taphata. It also employed as to reduce the intraocular pressure in glaucoma patients keessattis gahee guddaa taphatu jechuudha. Histidine derived amino acid generally imidazole alkaloid jedhamuudhaan beekamu jechuudha. So this one is reading assignment for you guys. So you have to try to read polyunsaturated derived alkaloids like hemlock alkaloid, pseudo alkaloid, steroidal alkaloid,
and purine alkaloid, buxous alkaloid, Hollarine alkaloid silent again. I have to refer different reference materials so as to boost your knowledge on alkaloids. So for today it is very enough for us to know the concept of alkaloid as undergraduate level. So thank you very much for your nice attention. Please till now don't forget to subscribe our channels. Please, if your video is comfortable and interesting for you guys, please put your like button video, because like gochuun videoon keenya bakka namoota hedduu biraatti ga'u gochaa jirta waan ta'eef at least like gochuun subscribe gochuun commentii yoo qabaattan immoo commentii sectionii jalatti kaa'uun hin dagatinaa jenna jechuudha. So thank you very much.